Hello everyone. Debelo Fera. Barnoota C++ Computer Programming with C++ eegalee jirra. Kun kutaa shanaffaa waa'ee data types yookaan C++ data types maal akka ta'an wajjin haasofna jechuudha. Kutaa kana keessatti kutaalee darban keessatti waa beginneridhaaf kan ta'u konseptii babbareedaa haasofnee jirra. Kutaa inni kuni baay'ee interestingidha. Why data types yookaan why data type any programming language keessatti especially C++ in strictly type dha jenneerra. Why data types kana sirriitti baruu jechuun programming almost conceptii gaarii akka qabaannu nu godha jechuudha. What is data types? What are data types? I've been reviewing this website kana internet irra google godhu argadde programmers.com jedha kana seentanii ilaaluu dandeessu. Content isaanii baay'ee bareedaadha. Website isaanii C++ baay'ee barsiisu. So what is data type? Data type maalidha jennee haa eegallu. Kun maal data typing kun maal ibsu jechuudha? Type and the size of data to be stored on certain variable. Int x jechuun integerity x kanarratti store ta'a jechuudha. Kuni data type jenna jechuudha. This is integer type jechuudha. Kanaafi int isheen jettee asii eegaltu kun maal ibsite jechuudha? Size data x kun qabachuu danda'uu fi type isa integerii ta'e byte 4 qabachuu danda'a jettee ibsiti jechuudha. C++ data types kan jennu gosa meeqatu jira? Picture kana graphically asirra sinii kaa'een jira. Fakkeenyaaf akkasitti bakka category gurguddaa sadiitti qoodne primaries kan jennu yookaan primitives kan jennu data type kunneentu jira. Integers, characters, boolean, floating point, double floating point, void, empty jechuudha. Wide character kan jennu kun warri kun primitive data types yookaan primary jenna. Inni taanummoo derived data types jenna. Derived jechuun warra kanarraati warra kana derive goone jechuudha. Those derives ones are from those primary ones. Function type jira, array type jira, pointers, reference jechuu dandeenya jechuudha. Ittaane user defined kan ta'an ni jiru jechuudha. User defined gaafa programming advance gochaa deemnu warreen kana barachuun keenya oolu jechuudha. Why class, structure, union, enumeration warreen kuni user defined type dha jechuudha. Data type isa ofii keenya kenninaafi jechuudha. Ofii keenya kenninaa jechuudha. Okay, kana fakkaata. Itti aansuudha ammoo modifiers kan jennu data type modifieroonni ni jiru. Fakkeenyaaf integerii ta'e integerii akkamii kan jedhu kana modify kan godhan jiru. Fakkeenyaaf either signed ta'uu danda'a, positive of negative, unsigned which is purely positive jechuudha. Long and short size isaaniidha warri kun immoo modifiers dha warri kun jechuudha. I can say short int x jechuun nan danda'a jechuudha declaration ko. Okay, kun amma modifier dha, isheen kun data type dha jechuudha. Okay, akkasidha. So back fundamental data types kan jennu warra namman sinitti agarsiise integer, floating, double, char, wide char, bool or boolean and the void jenna. Size isaanii kana fakkaata. Integerin short yoo ta'e 2 taati yookaan 4 taati byte jechuudha. Floating pointing defaultiin 4 dha. Doublein 8 dha. Char yookaan characterin tokko byte tokko dha. Wide character gaafa ta'u byte 2 ta'a jechuudha. BT 16 jechuudha. Boolean jechuun immoo true or false yookaan immoo 0 or 1 jechuudha. Byte BT tokko dha, byte tun taane BT tokko dha jechuudha. Empty jechuun immoo totally size hin qabu jechuudha, which is 0. Empty jechuudha, void jedhamti isheen kun. Okay, now let's see integer. C++ integer kan jedhamu int x san jedhaa turedha. Maal ibsuu danda'a kan jedhudha. Int jechuun C++ keessatti byte 4 bakka bu'uu danda'a jechuudha. Byte 4 meaning it can store value from by default integer kan jennu kuni gaafa int x jennu x kuni either positive ta'uu danda'a yookaan immoo negative ta'uu danda'a. Okay, the same kun amma negatives positives das kun jechuudha.
kuni hiikni isaa signed gaafa itti daballu modify goone signed dha jechuudha. Okay, kuniif kun almost tokkumadha. Kan yoo kaastanis default dhaan integer yeroo jettanii signed dha. Kan inni jijjiirama fidu unsigned gaafa gootanidha kan inni jijjiirama fidu jechuudha. Unsigned jechuun positive qobaa kan qabatu jechuudha. Okay, kanaafi integer data typing kuni size hanga kanaati, lakkoofsa hanga kanaati, hanga kanaa gidduu jiru qabachuu danda'a jechuudha. Okay, fakkeenyaaf asitti int salary equal to akka jedhee kaa'e 85. This is perfect. Kuni 85 baayitii xiqqaadhaan bakka bu'uu dandeessi basically. Kuni gaafa convert taatu binary itti gaafa jijjiiramtu size xiqqaan bakka bu'uu dandeessi basically. Baayitii afuriitu yoo guutini jechuudha. Okay, garuu integeriin this much range qabachuu danda'a jechuudha baayitiin afur. Fakkeenyaaf lakkoofsa kana akkas godhee isinitti agarsiisu. Int salary equal to the biggest number in integer value. Fakkeenyaaf wanta kanatu display goone ilaalle maal ta'uu danda'a? Haa ilaallu. Compile and run. Argitanii output isaa lakkoofsuma isuma nama galchedha jechuudha. Big number. Kanarratti utuun tokko ida'eewu. Kanarratti utuun tokko ida'eewu. Range keenya alan ba'u hin ba'a jechuudha. Integeriin size inni qabachuu danda'u minus dhumarratti 48 kanaati hanga 47 ittidha jechuudha. Positive to negative. Kanatuun 48 godhe ishee dhumaa kanatuun 8 godhe basically it is going to out of room ta'a jechuudha. Memory keenya ol ta'a jechuudha. Baayitii afurii ol ta'a jechuudha kun hangamma amma baayitii afur ishee kan amma 8 tu goone kan asirra drop goone mee output isaa maal akka fakkaatu ilaalu. Argitanii negatiivatti jijjiire jechuudha. Lakkoofsa kana signed itti jijjiire. Basically range inni qabachuu danda'u asitti warning argitanii this decimal constant is unsigned only in iOS. Kun amma range ala waan ta'eedhaafidha kan inni akkas godhe jechuudha. Okay, let's put 9 here. Maal jechuu danda'a jechuudha dhumarra gara negatiivaatti gadi buuse 47tti gadi jechuudha. Okay, maalidha rakkooni? Rakkoo memory dha jechuudha wanti kun. Integeriin positive range hanga kanaa qobaa qabachuu danda'a, kanaa waliin qabatu jechuudha. Okay, kana fakkaatti integer kan jennu kuni. Detail isaa ilaaluu dandeessu. Amma modifier fayyadamne jijjiiruu dandeenya warra kanaani boodatti dhufna. Integerii gaafa modify goonu maal akka fakkaatu laalla. C++ floating if doubling immoo maalidha? Float and double. Warri kuni decimal point lakkoofsa qabu agarsiisu. Doubling floating one of walqixadha garuu size isaaniiti garaagaradha jechuudha. Doubling baayitii 8, floating 4 jechuudha. Okay, kanaafi fakkeenyaaf lakkoofsa kana basically range inni qabachuu danda'u baay'ee bal'aadha jechuudha. Baayitii 8 jechuun baay'ee bal'aadha. Kanaafi float jechuunis double jechuunis garaagarummaan isaanii size qobaadha jechuudha. Let's say see out what is the size of this float. Floatiin asirratti size ishee meeqadha jenne tulaalle which is 4 byte. 4 byte dha. Double no size isaa maaloodha jennaa ilaallu asirratti. Basically C++ itti byte 8 dha jechuudha. Okay, kana salphaatti bira ga'uu dandeenya. As mentioned above, those two data type used for exponentials. For example, lakkoofsi kuni baay'ee lakkoofsa guddaadha. Mu fakkeenyaaf distance equal to let's see double distance equal to this much number. Argitanii ishee kana e kana jechuun for lakkoofsa kana jechuun basically gaafa convert ta'u 45 times 10 the power of 12 akkas jechuudha wanti kuni lakkoofsa guddaadha jechuudha wanti kun. Okay, this is a big number. Gaafa wanta goonu kana dot goone asitti 13 dabaluu dandeenya jechuudha basically gaafa wanta goonu. Lakkoofsi kun kana hojii wal qixachuun lakkoofsa kamiidha jechuudha 45 12 duwwaa asitti dabaluudha jechuudha. Duwwaa 12. Okay, this is huge number. See out jennee ilaalume
outputiin keenya maal ta'uu danda'a? Run si formatiin itti nuuf baase basically lakkoofsi kuni valid jechuudha. 4.5 e jechuun 10 raised to jechuudha. 10 raised to positive jechuun immoo kara dudduubaadha jechuudha. Kara dudduubaa. Okay? Kan akkas gochuu nan danda'a fakkeenyaaf. Ishee kanatu negatiivitti jijjiire lakkoofsa hangamee akka inni naa baasu laaluu dandeessu jechuudha. Laala. You see, which is basically convertering qabu kuni. Kana jechuun lakkoofsa baay'ee xiqqoodha. Lakkoofsa akkamii seetanii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 5 jechuudha. Lakkoofsi kuni akkasidha. Lakkoofsa xiqqaadha jechuudha. Okay? Maleen lakkoofsichatti negatiiva mini jechuudha. Kuniif kun wal qixa miti ishee. This is a negative number, but this one is very small number jechuudha. Hiikti isaa garaagaradha. Alright? Alright, doubling kana fakkaata baay'ee dheeraadha lakkoofsa guddaa qabata jechuudha kuni. Char type jechuun char type kana car jedheen dubbisaa ture garuu char jechuu dhagayeera. Char. Okay. Baayitii tokko qabatte jechuudha. Baayitii tokko jechuun biitii 8 bakka bu'uu dandeessi. Biitii 8 bakka bu'uu dandeesse jechuun range basically char I can say L, okay, or later something A yoon jedhama kana syntaxiin ishee baayitiin tokko gaafa bakka buutu quotationii keessatti single quote fayyadamte jechuudha. Single quote akka itti fayyadamti as keessatti lakkoofsas galchuu dandeessoo barbaadanii. Rangein characteriin kun qabachuu danda'u basically 2 raised to 8 jechuudha actually, which is kuni ASCII code jechuudha. 2 raised to 8 jechuun characterii hanga meeqaatti bakka bu'uu danda'a, which is gara duwwaatii hanga 255 gidduu jiranii kana characterii kana ASCII-dhaan bakka bu'uu danda'a jechuudha. ASCII American Standard Encoding kana characterii kana bakka bu'uu danda'u. Isaanis lakkoofsa letterii warreen kana character jennee assign gochuu dandeenya jechuudha. Okay? Fakkeenyaaf akkuma amma asirratti waa'een chaarii kuni bal'inaan wanta taateef we can okay internetiin qabu. Wide char jechuun immoo baayitii lamaan bakka bu'aa jechuudha. Inni kuni similar to char data except the size of 2 bytes instead of 1. It is used to represent characters that require more memory to represent them than a single character. Okay? Fakkeenyaaf characteriin ASCII code ol ta'uu danda'ani. Fakkeenyaaf characteritiin kun ABCD keessa hin jirtu. Look at this. Isheen kun amma mallattoo gaaffiitti jijjiire malee asirra isheen kun mallattoo gaaffii miti. I can paste it here. Okay, gaaffiitti jijjiire malee kun gaaffii miti. Waan akkasii yaa goonu ishee kana. It is like something this. Okay? See out. Kun maal qabaatti jechuudha. Let's see. Basically, let me comment this. Lakkoofsa 126 jechuudha. Maalti jira chaarii fi wide chaarii kana value nuti assign goone characteriin kuni lakkoofsaan store ta'a jechuudha. Lakkoofsaan memory irra ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf isheen kuni 126 bakka buute jechuudha. Isheen kana A yoon jedhe fakkeenyaaf utuun ka'ee kana display gochuu yaale A'n characteriin kuni meeqa qabatte jechuudha. Lakkoofsaan gaafa jijjiiramtu where is it? I can convert it back. Kana integeritti to int jedhe akkatti jijjiiruu barbaade meeqadha? 97 jechuudha characteriin kun jechuudha. Characteriin kun. Okay? Kanaafi characteriin lakkoofsaan bakka bu'uu danda'a jechuudha.
waa'een kaarii kuni baay'ee detailii qabdi isheen kun especially gaafa modifierii signed if unsigned taatu inni ilaallaa jechuudha. Okay, inni taanu data type ani jaalladhu boolean data type ishee jedhamtu kanadha. Boolean gate kan jedhurraa dhufe basically either 0 or 1 on or switching on immoo off ida, true or false ida jechuudha. Kanaaf kana keessaa tokko qobaa qabatte jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa programmii barreessinu tarii akkas jennee fayyadamuu dandeenya. We might say bool wanti tokko fakkeenyaaf is negative jenne goone akkas false jechuu dandeenya. Fakkeenyaaf lakkoofsi tokko negatiiva yoo ta'e yookaan immoo is negative, okay, is negative jenne yes it is yes true jechuu dandeessu jechuudha akkattiin. Okay, kana gaafa see out gootanii display gootanii maal arguu dandeessu jechuudha. Lakkoofsa tokko arguu dandeessu jechuudha. Basically tokkoon bakka buuti. Tokko jechuun true jechuudha. Duwwaa jechuun immoo false jechuudha. On or off switch itti gaafa taatu. Boolean data type kana baay'een jaalladha jechuudha. Okay, sinii galee? Okay, boolean type bt tokkodha jechuudha. Bt tokkoon bakka buuti. Alright, void kan jedhamu immoo ni jira. Kuni basically functioniidhaaf gaafa fayyadamnudha, which is nothing jechuudha. No value jechuudha. Basically akkas goonee declaring goonu nuti akka data type warra kaanii void x equal to 5 jechuun dandeenya. Okay, this is totally wrong. Compile time error qabaachuudha argitanii kanaatti declare void hin danda'amu jechuudha. Garuu asitti tarii void jechuu dandeessu functionii gaafa hojjennu kutaalee dhufu keessatti wajjin ilaalla faayidaa void. Kanaaf void jechuun data type ta'ee empty or nothing jechuudha. No value jechuudha. Modifiers kan jenne kun immoo warra amma asinirra picture isin agarsiise warra primary data type ta'an kana modify gochuudhaaf nu gargaaru. Warra kana modify goona jechuudha. Modifiers jenna jechuudha. Warri kun modify warra ta'ani integer, double fi carrying kuni modify ta'uu jechuudha. Fakkeenyaaf I can say signed int jechuun nan danda'a jechuudha. Signed int fakkeenyaaf maal siniin jechuun danda'a cout size of kun meeqa size signed intiin kuni meeqa yoo jennee ilaalle. I'm sorry, that was wrong button. Okay, afuridha jechuudha. Ammas garaagarummaan isaa afuri kunis jechuudha. Baay'ee afuri maalti garaagara godhaa lakkoofsi asirratti signed int ta'ee represent ta'u signed int x yoo jettanii asirratti lakkoofsa signed ta'e either positive or negative ta'uu danda'a jechuudha. Possible kanneen lamaan keessaadha signed int gaafin. Unsigned int gaafatan immoo can only store positive number. Fakkeenyaaf asitti unsigned godhaati positive numberii kan hin taane itti kennina jechuudha. Let's see outputiin keenya maal akka fakkaatu haa ilaalu. Alright, run, compile and run. Agaltanii lakkoofsa inni baase which is wrong. Basically unsigned jennee asirraati kun amma mismatch godhachuudha. Asii otoo unsigned jennee jirru asitti immoo lakkoofsa negatiivatti kennin. Unsigned jechuun by default positive number qobaa jechuudha. Positive number, positive integer jechuudha. Argitanii? Okay. Short jechuun immoo xiqqoo jechuudha. Used for small integers. Small integer memory keessan save gochuu koodii fakkeenyaaf yoo fakkeenyaaf memory save gochuu barbaaddanii takka iddootti isin barbaachistu jirte. Fakkeenyaaf counter start from 0 jedhama. Short integer counter start from 0. Fakkeenyaaf countering ko 0 kaasee hanga lakkoofsa let's say lakkoofsa 100
dhibbi baqqina lakkoofsa dhibbaatti qoba kan deemtu tuu taate lakkoofsi kuni kaawuntariin koo shortiin hin ga'a jechuudha. Sababni isaas short kan jedhamtu kuni baayitii 2 qofaa store gooti. Garuu reenjii kana fudhachuu dandeessi hanga kanaa jechuudha. Pozitiiva negatiiva 32 76 8 hanga 32 76 1 torbaatti jechuudha. Yeroo hundumaa reenjiin keenya asirratti lakkoofsi dhumaa kuni inni pozitiivaa xiqqaadha jechuudha. Sababni isaa 0 olii kaasee inni kun including this and including this ta'a waan ta'eef gara tun kana 8tti jijjiire reenjii ala ta'a. 0 waan dabalatuuf jechuudha. Shortii kana modify akkamitti goona? Unsigned short kunis akkuma nama isiniin jedheera. Ishee kanas unsigned jechuu dandeessu. Unsigned short or signed short jettanii akkatti kunama proper declaration dha kun sirrii miti. This is wrong because this is unsigned and this is signed. Kan irraa bal'itanii kun perfect ta'a jechuudha. Okay, this is wrong, this is perfect. Okay, unsigned short baayitii lamaan kan bakka buutu countering koo integerii taate unsigned dha jechuudha. Long jechuun immoo at least 4 byte used for large integer. Okay, equivalent to long int jechuu dandeessu ishee kana. At least dhala. Int gaafa jettanii inti qofaa ishee gaafa taatu maximum of 4 byte fayyadamti isheen kun. Maximum of 4 byte. Gaafa long int jettanii immoo long int y yoo jettanii at least 4 bytes used. Okay, at least 4 byte will be used to store the value of y. Okay, akkasidha. Akkasitti modifieroota kan akka purpose isaaniitti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Okay, fakkeenyaaf asitti fakkeenyota garaagaraa kaanii asitti let's say short d equal to this. Why is that error? Because this is out of range. Fakkeenyaaf ishee kana argitanii short d equal to 3 yoo yaadattu ta'e short kan jedhamu shortiin kuni maal of keessaa qabatti range ishee short here which is 42 amma ishee kanaa qobaatti lakkoofsi kun immoo baay'ee guddaadha jechuudha. Argitanii conversion is not correct. I can say short int. Basically short gaafennu default insaan integer dha garuu still overflow qaba jechuudha. Overflow, this is a big number. Short irratti taa'uu hin danda'u. This is very straight. Amma lakkoofsa kana maaliif hin ta'u yoo jettanii why? If you say why, because ishee kana baayitii lamarratti store. We cannot store this number on 2 bytes. Baayitii lamarratti 2 bytes. How? Fakkeenyaaf salphaamatti waan isin agarsiisa. Calculatorii banee I will open calculator. I will use this programmer calculatorii kana fudhadheen lakkoofsa kana baayitiitti jijjiira sitti paste godhee lakkoofsa kana. Lakkoofsi kuni amma gaafa binary dhaan bakka bu'u kana fakkaata. Argitanii? Kana jechuun okay, here it is. Lakkoofsa kana isin agarsiisa. Baayitii meeqa ta'e jechuudha. Kana ta'a. Kuni hexadecimal tokkodha. 4 jechuudha. Walitti 4 walitti 8 baayitii tokko taati. Tokko kuniif kuni baayitii 2 taati. Okay? Kuniif kun gaafa itti damu baayitii 3. This is equal to 3 byte. Lakkoofsi kuni baayitii 3 gadi baayitii 3 gadi store ta'uu hin danda'u jechuudha. Wanti kun lakkoofsi kun. Okay? Lakkoofsa kan shortii kan ammoo tuun isinitti agarsiise ishee kana convert godhe baayitii okay. Paste. Where is it? Delete.
I can paste it here. Okay, decimal number, paste. lakkoofsa kan argitanii maalo, this is perfect science, waan mistake goone hin qabnu. lakkoofsittiin kuni isheen kuni 3276 jechuun this number shortidhaa fi 3276 jechuun binaryidhaan kana taati. Okay, kana taate jechuun argitanii fuuldurri ishee 0dha. Okay, 0dha. utuu ka'een asiin tokkotti dabalee tokko as dhufte akkasittiin gaafas dhuftu lakkoofsi kun 8 ta'a jechuudha akkasittiin. Okay, reenjii keenya ala ta'a jechuudha. reenjii keenya ala ta'a, lakkoofsa negatiivaa ta'a jechuudha. kun negatiiva taati gaafa first bytein 1 taatu. kun amma perfectidha. amma kuni walitti afurifa byte tokko kun arfan ishee gaafa walitti dhuftu byte lammataa uumsi. this is equal to 2 bytes taate jechuudha. this is perfect. Okay, kanaafi short gaafa ennu short int jechuun short int gaafa ennu maal godhaa irra jechuudha, byte lama space kennaafi irra jechuudha. kanaaf lakkoofsi kuni kanatti assign ta'uu hin danda'u, tasuma jechuudha. error uuma. sababni isaa lakkoofsa kana store gochuudhaaf yoo xiqqaate byte 3 nu gaafata. Okay, kanaafi rangein shortidhaan bakka bu'uu danda'u lakkoofsa ishee kana qofaadha jechuudha. ishee kana isheen kun immoo lakkoofsa haga kana store gochuu dandeessa jechuudha. Okay, this is cool, this is cool, perfect. Now waa'ee derived data type kana boodatti dhufna. sababni isaas ni qabaannaa warra kana functionii array video kaan keessatti wajjin ilaalaa itti fufuu dandeenya jechuudha. modifieroonni keenya kana fakkaatu. gaaffii yoo qabaattan naa barreessa. data type adaduma barachaa deemnuun baraa deemna jechuudha. data type jiran warri kun warra primary yookaan immoo primitive data types warra jedhamanidha jechuudha. Okay, now we know that how to use akkamitti integer akka fayyadamnu, character akka fayyadamnu, boolean akka fayyadamnu, float akkam ta'e, double maal akka ta'e, void maal akka ta'e ilaalleerra. kun ammaaf gaadha jechuudha class video kanaafi. warri kun immoo advance gaafa ta'uudha jechuudha function array pointers warri kun. Okay, asirratti gaaffii yoo qabaattan naa barreessa. ilaalleerra maal ilaalle jechuudha, integer ilaalleerra, character ilaalleerra, then we saw float ilaalleerra, double maal akka ta'e ilaalleerra. Okay, warri kun size isaanii 4 bytes 4 bytes 1 byte 4 bytes 8 bytes which is basically 2 bytes. Okay, kana ilaalleerra. modifieroonni immoo jiru. modifiers kan jennu signed, lakkoofsa positive of negative, which is basically negative or positive. Okay, unsigned by default it is positive numbers. positive. shorty kuni integer irratti itti fayyadamna jechuudha, which is 2 byte qabaatte jechuudha. 2 byte integer qabaachuu dandeessi. and long kun immoo gaafa kanarra long int jechuun long int gaafa ennu long int gaafa ennu integerin keenya at least 4 byte qabaatte jechuudha. at least. Okay, kana fakkaata. kun modifiers dha. kun immoo primitives or primary data types jenna jechuudha kanuma walii galatti. hanga channel kana like yookaan subscribe goone taanaan maal akka eegdan hin beeku. please subscribe and share to your friends. Thank you.